Godina Boorana Bahaatti lafa hektaara 24 ol irratti facaasan qamadii jallisii bonee eegalameera. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Boorana Bahaa obbo Aliyyee Huseen godinichi hojiilee inisheetiivii hojjetamaa jiru keessaa inni tokko jallisii bonee akka ta'e eeranii yeroo ammaa lafa hektaara 24 irratti jallisii boneetiin qamadii facaasuuf aanaa torba irratti karoorfamee hojiitti jijjiiruuf horsiisee bultoonni aanaa maddaa walaabuu sirna baniinsaa ifatti kilaasteraan jalqabu ibsaniiru. Ummati keenya eeggattummaarraa akkasumas kadhaarraa hirkattummaa keessaa ba'ee oomisha isaa dachaan dabaluuf wabii midhaan nyaataatti of danda'uuf halkanii guyyaa hojjechuu qaba. Kanaaf bu'uurri isaa tokko naannoo kanatti roobi yeroo lama roobaa jecha. Inni tokko rooba yeroo arfaasaati, inni tokko hagayyaa jedhama. Roobi kun akkuma jiru ta'e haali qilleensaa roobi gabaabbachuu danda'a. Rooba qofa eeggachuu adoon ta'in jallisiidhaan bishaan naannoo isaatti argamu. Bishaan garagaraa bal'inaa hin jira. Naannoo kanas ilaaltanii jirtanii bishaan guddaa jira. Galaanni jira. Lageen garagaraa jira. Kanarraa ka'ee qamadii jallisii bonee irratti fayyadamuudhaan waggaatti yeroo 3 oli oomishee jiruuf jireenyi isaa akka fooyya'uuf. Itti aanaan bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa horsiisee bulaa fi lafaa aanaa madda walaabuu obbo Muktaar Abdurrahmaan gama isaaniitiin jallisii bonee hojiilee mootummaan inisheetiivii gurguddoo baase keessaa isa tokkodha jedhanii akka aanichaatti yeroo ammaa lafa hektaara 9,450 ol karoorfame keessaa ganda abbaa sirbaatti baniinsi jallisii qamadii bonee taasifameen lafti hektaarri 1,321 facaasaan jalqabamu eeraniiru. Gandoota karoorfaman guutuu isaa keessatti qonnaan bulaan keenya qophaa'ee yeroodhaan akka jalqabu akkasumas rooba hagayyaatiif illee roobi dhufeera waan ta'eef rooba hagayyaa kana ariitiidhaan facaafatee qophaa'ee midhaan isaa dafee rooba xiqqaa kanatti akka gargaaramuu qabu. Bulchaan aanaa madda walaabuu obbo Abdurkaniim Adam akka jedhanitti hojiin misooma jallisii kun qabatamaan mootummaan keenya nyaataan of danda'u keessaa tokko akka ta'e sirni itti hubatamuu akka danda'amu eeranii misooma jallisii sadarkaa kanatti jalqabsiisuunis danda'amee jiraachuu ibsaniiru. Wanni sirriitti qabatamuu qabu misooma jallisiitiin uummanni keenya misoomuu qaba. Rooba qofa teennee eeguu hin qabnu waan ta'eef jallisiitti fayyadamnee rakkoo beelatti akka hin saaxilamne sirriitti hojjechuu akka qabnu yoo dhaamsa qaban qabatanii sirriitti hojii oolchan gaarii jechuu barbaada. Itti aanaan bulchaa godina Boorana Bahaa obbo Taajiraa Odaam carraawwan jiran hundatti gargaaramuun utubaawwan dinagdee wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun alergii dabaluu alaa galtee galan hir'isuu fi carraa hojii uumuu giddu galeessa godhachuudhaan karoora qabamee galmaan ga'uuf jallisii boneetiin uummanni aanichaa carraa argamee fi bishaan naannoo isaatti argamutti gargaaramanii oomishuu akka qaban dhaaman. Qonnaan bultoonni aanichaa misooma jallisii hojjechaa turanirraa bu'aa gaarii argachaa jiraachuu himaniiru. Bu'aa gaarii irraa argadhe amma barana eegalee uummatni na waliin ilaaluu jammare nama 15 amma barma miila kana dabalee ka qophaa'e ammoo 20 wayi ka jammare ammoo nama 15 amma jammaree jira. Ana ammoo bu'aa guddaa waan irraa argeef haala kana malee fayyadamuun hin danda'amu jedhee gamaaf gamana laga gamaaf gamana illee ceesee amma facaasaa jira. Qonni bonaa kun faayidaa guddaa qaba jechuu barbaada. Qonna sanyii gannaa dhufuutiif midhaan kun daanaa waan adda addaatti nu jalaa midhaan gannaa nyaatamanii faayidaa horii